akkamitti nageenyi keessa na baay'atu kaasuu Jaamboon jedhama Finfinnee Itoophiyaarraa faawundarii fi abbaa sheerii alfaati jechuudha. Har'a kanan dhufe immoo jiruu kiyya keessatti jijjiirama guddaa wanta naa fide leenjii personal development jedhamu fudhachuu kootiin jijjiirama akkamii akkan argadhe akkasumas immoo namaaf illee hin barbaachisaan jedhu san isiniif fiduuf hin dhufe jechuudha. Ani gaa jiruu kiyya keessatti akkuma namni kamiyyuu jijjiirama isaa barbaadutti jijjiirama barbaadutti anillee ni barbaada ture. Dhaloonni koo baadiyyaadha namni tokko immoo baadiyyaatti dhalatee oguu guddatu jiruu bareedaa jiraachuu ni barbaada. Haalli garuu mijataa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Barumsa illee baradhee fixee gara hojiitti tokko dhufu hojjedhee hojjetaa mootummaa ta'e yookaan waajjira tokko keessa galee jiruu kiyya hin jijjiiradhamaan yaadaa ture. Ijoollummaa irraa kaasee galii guddaa argachuudhaaf duroomuudhaaf qarshii guddaa galii guddaa argachuudhaaf tattaaffii adda addaa gochaa ture. Jijjiirama nan barbaada akkuma nama kamiyyuu jechuudha. Garuu dogongorri guddaan yookaan immoo beekumsi hin qabne maal ture yaada qindaa'aa ta'e milkaa'inaaf nama qaqqabsiisu namni tokko milkaa'aa ta'uudhaaf jiruu isaa keessatti jiruu bareedu san jiraachuudhaaf yaada qindaa'aa qabaachuu qaba. Ani yaada akkasii hin qabu ture. Tattaaffachuu, hojjechuu, asiif achi kaachuu malee wantoota adda addaa keessa galee hojjedheetan of jijjiiraa yaada malee haala akkamiitiin yaada akkamii qabaadhee hojjechuu akkan qabu yaada akkasii hin qabu ture. Waggaa jahaan dura leenjii personal development jedhamu kan inni fudhadhe. Personal development jechuun maal jechuudha? Ijaarsa ilaalcha keenya ijaaruudhaaf, ilaalcha keenya qindeessuudhaaf leenjii barbaachisaa ta'e. Akkuma beekamu ilmi namaa humna guddaa qabu jiruu isaa jijjiiruudhaaf humni guddaan inni qabu maalidha? Sammuu isaati. Sammuu immoo rabbiitti kenneef. Humna guddaa kana yoo qindeesse jiruu isaa keessatti wanta barbaadu san ittiin argachuu danda'a. Yaada isaa yookaan sammuu isaa kana qindeessee itti fayyadamu taanaan immoo jiruu jiraatuu fi jiruu jiraachuu barbaadu wal fakkaatu jechuudha. Kanaafuu leenjii kana erga fudhadhe booda ilmi namaa jiruu isaa keessatti dureessa yookaan immoo jiruu bareedaa jiraata jedhamuudhaaf abjuuwwan torba yookaan immoo jireenya keessa keenyatti gosa jiruu torba qabna jechuudha. Tokkoffaa maatii irratti, lammaffaa galii keenya irratti, sadaffaa mul'ata qabaachuu, beekumsaan jiraachuu, jiruu hawaasummaa, jiruu amantaa keenya, jiruu hafuuraa keenya irratti isaan torban kanaan jiruu baalaansa ta'e jiraachuudhaaf namni tokko beekumsa isaa qabaachuu qaba duraan dursee. Ogguu jiraannu qarshii qabaachuu qofa dureessa nama hin jechisiisu. Amantaa keenyaan cimaa ta'uu qofti dureessa nama hin taasisu jechuudha. Kanaafuu jiruu qindaa'aa fi jiruu namni tokko dureessa jedhamu tokko jiraachuudhaaf gosa jiruu torban jiran kana keessatti baalaansi godhee jiraachuu irraa eegama jechuudha. Baalaansi gochuudhaaf duraan dursee tokkoon isaanii maal hin jedhu beekuutu irraa eegama. Jiruu hawaasummaa keessatti haala akkamiitiin jiraachuu akka barbaadu, maatii isaa keessatti maatii akkamii qabaachuu akka qabu, galii dhaloo jenne galii ammamii haala akkamiitiin argachuu akka qabu. Isaan kanaaf beekumsa erga qabaate booda akkamiin baalaansi gochuu akka qabullee waa'ee isaanii muuxannoo fi beekumsa qabaachuutu irraa eegama jechuudha. Leenjiin fudhadhe kun jiruu keenya keessatti abjuu yookaan immoo gosa jiruu torban jiran kan akkam beeknu na taasise, isaaniif abjuu kiyya seeraan beekumsaan akkam kaa'u na taasise, isaaf immoo maal hojjechuu akkam qabu wanta dalagamu qabu addaan baasee akkam beeku na taasise jechuudha. Duraan galii argachuudhaaf yookaan qarshii argachuudhaaf ana qofatu jedheetu argadha jedheeti yaada. Namni tokko kophaa isaa hojjetee galii barbaadu san irra gahuu hin danda'u. Kophaa isaa hojjetee duroomuu hin danda'u. Namni tokko hojjechuudhaaf duraan dursee namni akka argatu namoonni biraa carraa adda ta'e yookaan immoo akka hojjetan hogguu taasise garee uumuu danda'a jechuudha. Namni gareedhaan uumamu waa hunda gochuu danda'a. Sababni isaa wanti kophaa keenya hojjennee mo'achuu hin dandeenye hogguu gareedhaan hojjenne mo'achuu dandeenya. Kan kophaadhaan hojjenne milkeeffachuu hin dandeenye gareedhaan hogguu hojjenne milkeeffachuu hin dandeenye jechuudha. Ilaalcha akkanaatillee akkan qabaadhu na taasise leenjiin kun jechuudha. Inni guddaan yoo kennine nuufillee kennama. Yoo kennine nuufillee kennama hogguun jiru wanta qabnuun namoota tajaajile, wanta qabnuun biyya yoo tajaajile, wanta qabnuun namoota naannoo keenya jiran akka itti fayyadaman yoo ilaalcha kana barsiisne, yoo ilaalcha akkasii isaan qabachiisne nuufillee haala gaariin argachuu dandeenya barbaadu jechuudha. Qotee bulaan tokko bar sanyii hogguu facaasu sanyii sun guddaa ta'ee deebi'aaf jechuudha. Midhaan baay'ee ta'ee deebi'aaf jechuudha.
Kanaafuu wanta gaarii facaasanii wanta gaarii jiru ofiitti irratti argachuun akka danda'amu leenjii kana fudhachuudhaan kanan argadhe jechuudha. Kanaafuu waggoota darban kana keessatti gara jiru hawaasummaa yookaan immoo walitti dhufeenya hawaasummaa wajjin fudhatama guddaa argachuu danda'e. Galii haala gaariidhaan guddifachuu danda'e. Amma jiraachus jiraachuu baadhus akkamitti galiin karaa koo dhufuu akka danda'u. Ani hojjedhee argachuu otoo hin taane wanti ani duraan hojjedhe sun galii walirraa hin cinne karaa koo akka fiduu danda'u. Ilaalcha saniin hojjechuudhaan galii akkasii argachaa jira jechuudha. Isarra darbee arraantan abbaa kaampaanii taanee jira jechuudha gareedhaan ijaaruudhaan. Kan biraa namoota hedduudhaaf carraa hojii carraa biizinesaa kenneef jira jechuudha. Ana qofa otoo hin taane namoonni hedduun jiru isaanii akka jijjiiran taasisan jira jechuudha. Isaan kana gochuu isaaniitiin ani galii koo dabalaa jira jechuudha. Kanaafuu beekumsa yookaan immoo leenjiiwwan kana fudhachuu kootiin jiruu kiyya hundumarra handurarra jiru amma fooyya'eetiin jira. Duraan namaaf fakkeenya ta'uu hin danda'u. Amma namoota hedduudhaaf fakkeenya jijjiiramaa fakkeenya guddinaa ta'aa jira jechuudha. Boruu iftaan immoo namoonni hedduu sababa kootiin jiruun isaanii jijjiiramee abbaa qabeenyaa ta'ee jiruu bareedaa akka jiraatan taasisaa jira. Fuuldurattis kanan taasise jechuudha. Duraan mul'ata hin qabu. Ammaan tanam garuu mul'ata hin qabu. Mul'ata koo san keessa jiraachaa jira. Duraan abjuu ifaan barreeffamee kaa'amee hin qabu. Amma garuu haala akkasiitiin hin qabu jechuudha. Duraan rakkina kana mootummaatu furuu qaba. Rakkina kana ebelutu furuu qaba jedheeti yaada. Amma garuu rakkina tokko guulaan aanatu furuu qaba jedheeti yaada jechuudha. Ilaalcha akkasii akka qabaatu ofii kootiif itti gaafatummaa, biyya kootiif itti gaafatummaa, maatii kootiif itti gaafatummaa fudhachuudhaan guutumaan guutuutti isa kanaaf furmaata kennuu akka danda'u leenjii fudhadhe kanatu na gargaara jechuudha. Kanaafuu har'a jiruu bareedaa jiraachaa jira. Boru immoo namoota hedduun jiruu bareedaa akka jiraatan taasisaa jira jechuudha. Sababni isaa mul'anni koo namoonni jiruu bareedaa fi jiruu miidhagaa ta'e akka jiraatan gochuudha. Isa kana gochuudhaaf immoo akkamiin galii waa'ee galii barsiisuu, akkamiin galii argachuu akka danda'an barsiisuu, akkamitti mul'atoo fi jiraachuu akka danda'an itti agarsiisuu, akkamiin jiruu isaanii abjuu isaanii milkeeffachuu akka danda'an barsiisuu. Isa kana ogummaa namoonni jiruu gaarii jiraatu, anis akkasumas jiruu gaarii jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu ergaan dhumarratti isin dabarsuu danda'u ani leenjii fudhachuu kootiin jiruu koo haala akkasiitiin adeemsisuu ergan danda'e. Ani leenjii fudhachuu kootiin jiruu bareedaa gammachuudhaan jiraachuu ergan danda'e. Isinis ogguu sammuu keessan leenjisiistan, sammuu keessaniif beekumsa ogguutti fudhattan qoruu jechuudha. Leenjii fudhachuu jechuun sammuu akkasumaan isiniif kenname kan rabbi kan isinii kenne kan gara barbaaddanitti qoruu yookaan immoo saganteessuu jechuudha. Qotee bulaan tokko bar muka muree akkasumaan elfi yookaan immoo ittiin qotuu hin danda'u. Dura maaloo ni soqa akka barbaadu sanitti soqee tolcha. Erga soqe san booda wanta barbaadu sanitti dalaga jechuudha. Ani fi isinis leenjii fudhachuu jechuun sammuu keenya soquudha. Maal gochuudhaaf wanta barbaadu saniif akka itti fayyadamnu jechuudha. Kanaafuu leenjii fudhachuudhaan sammuu keessa soquudhaan sammuu keessan saganteessuudhaan jiruu keessatti jiruu bareedaa jiraachuu ni dandeessu. Ofirra darbatanii maatiidhaaf, maatiirra darbatanii biyyaaf, addunyaadhaaf ta'uu ni dandeessu. Humni kun hundi isin keessa ni jira. Humna keessan kana garuu itti fayyadamtu taanaan ni guddatu. Itti fayyadamtan taanaan immoo ittiin baddu jechuudha. Humna jechuun humna guddaadha ilaala. Elektiriikii otoo kaasne humna elektiriikii otoo jenne namni tokko elektiriikii dhagee otoo harkaan qabee maal ta'a ni du'a. Elektiriikiin ni ajjeesa. Elektiriikii dhuma sani hoo midhaan ittiin bilcheeffachee nyaachuu danda'a jechuudha. Kanaafuu humna elektiriikii wanta gaariidhaaf itti fayyadamuu dandeenya yoo ta'u baatee nu balleessuu danda'a jechuudha. Humni akkasii sammuu keenya keessa ni jira. Humna san garuu wanta gaariidhaaf itti fayyadamuu ni dandeenya yoo ta'u baatee ittiin banna jechuudha. Ittiin baduu jechuun jiruu nu hin barbaanne jiraanna jechuudha. Yoo itti fayyadamne jiruu nu barbaannu ittiin jiraanna jechuudha. Kanaafuu of barsiisati jiruu barbaadan bareedaa san jiraadha. Ofirra darbaa biyyaaf ta'a jedheen isin gorsa. Isa kana immoo argachuu ni danda'ama. Kaampaanii Alfaa jedhamu leenjii akkasii waan kennaa jiruuf itti dhiyaadhaatii fayyadaman isin jira galatoomaa.